Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa Igaad ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itoophiyaa, Keniyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa, siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itoophiyaa, Keniyaa fi Soomaaliyaa keessaa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii Igaad 39ffaa kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keniyaa Uhuru Kenyaattaa biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan. The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts. Caamni waggoota 40 keessatti isa hamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna. Kutaaleen naannoo sanaa tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata, bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba. إذا لم نقم بإدارة الوضع في وقت مبكر وبشكل صحيح haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema. Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Amina Abdallah dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayirlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayirektera naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 350,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Soomaaliyaa keessatti naannolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii ka jiran yoo ta'u baatee amajjiirraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisuus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Baankoolee Adeeyo miseensonni Igaad caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru. Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region, haalli namoomaa weerara dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran walxaxaa ta'ee yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf naa haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha. Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman miliyoona 5 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u dhibba keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriette Geiger hoogganoota Igaaditti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan. The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis. Haalli nageenya naannoo sanaa caama ammaan dura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Yuukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaan mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo miliyoona 6 miliyoona 30 yookaan doolaara miliyoona 600 miliyoona 48 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan.
Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate $4 biliyoona 4.4 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtotaa kan akeekameen sanarraa gadi bu'aa ta'uu hubachiise.